بسألناك الخير في الدارين بفضل رفقك يا قاهر الكون. ربي سألناك الخير في الدارين بفضل رفقك يا قاهر الكون. بسم الله الرحمن جدين جل قبده دبيك يا مقا ربيتين بنده. الحمد لله قالت قلبده كنور في وان إننا كن فدده وفين بيك ربي نفقر قارس فده. akkanaaf laaffisoo hirkootaa sifadhe akka waliin nu gahu rahmata isaa kadhe siiraa wahii irrattiin isin baallamadhe galanni kan saatee baallamee guutadhe arra seeraa dubbachuuf ammartifadhe garuutuun jalqabiin dura waa buufadhe garuutuun jalqabiin dura waa buufadhe waa'ee بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا فجالتمتوتا وبليوان إسلاما أكم جرتو بكا جرتنوت نقاف رحمن ربي إسن ولين حاجراتو كويا دربي سينا صحابتجا سينا خلفاء الراشدين كيسا سينا عثمان بن عفان كتا تكوفا إسا إسلاما ويسا إلى اللي تري إن شاء الله كتا راكي ستك أبدي سديل الله عثمان رقيا فوتشو أبسا عثمانيف قدانسا قربية حبشاتي عثمان ماتي سا ولين قده ولين إلى الله إن شاء الله كاما في قلبي نوردفا dogongora kiyyana sirreessaanii siniin jedha. Obboleessa keenya seenaa kana afaan oromootiin nu barreesse hedduu galateeffanna. Amiir ibn Tamaam jechuudha. Inshallah kutaa lammaffaa isaa itti fufna. Seenaa Usmaan ibn Affaan kutaa lammaffaa. Usmaan ruqiyaa fuudhuu. نبي محمد صلى الله عليه وسلم واهن به وسوهن إيجالين درة رقيان انت لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلما أبي لهب كان مكان إساء أتبا جدموف كادممتي ترتي بود نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقمي جنان أبي لهب أبير الرسول صلى الله عليه وسلم دين تاون nama isa hordofan irraa gorsuu eegale. Niitiin isaa Jamiil immoo qoree karaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam deemu irratti guuruun dararaa turte. Rabbiin hojii isaan lameen kana balaaleffachuun suuraa masad buusee Abi Lahabiif niitiin isaa durii Rasuula sallallahu alaihi wasallam ta'aa deemsa dhorkuuf maatii isaa waliin mar'ate. akka ilmaan nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam durkaa dhimatan gadi dhiisan irratti walii galan. Sababa kanaaf Utbaan gorsa haadhaaf abbaa isaatiin ruqiyaa kaadhimummaa isaa jalaa baase. Usmaan akkuma ilmi Abi Lahab Utbaan ruqiyaa gadi dhiiseen dhagaheen gammachuu irraa kan ka'e barrisuu gahee. yeroo masan gara nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam deemee akka ruqiyaa kaadhimaniif gaafate. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam eeyyamanii fi fuudhe. Usmaaniif ruqiyaan miidhagni isaan kan fuulaa akka urjii halkan dukkana keessaa wal faana iftuuti. Amalli isaan lameeniitu akkuma dachii baay'ee tokko haalli gaarii dachiiti. Baay'ee tokko haala gaarii hedduu miidhagaaf wal fakkaataa ta'e qabu turani. Obsa Usmaan dargaggeeyyii Makkaa keessatti nama maqaa qabeessaaf akkaan jaallatamaa sababa tureef yeroo inni islaamoyee dhagahan warri Makkaa hedduu rifatan. Akka dargaggoonni isaa miila Usmaan hin hordofneef wanti hin dalagin hin jiru. Sababa islaamawuu isaa dura fakkeenyi dargaggoota Makkaa waan tureef. Uummanni Makkaa kan kaafira turan akka Usmaan amantii islaamaa irraa garagaluu isa balaaleffachuu jibbuuf dararuu eegalan. Keessumattuu abbeeraan isaa Hakim bin Abil As jedhamu isa hedhuun nyaataaf dhugaatii malee darare. Usmaan dararaan kun
qaama isaa laaffisuu qalbii isaa kan duriirrayyuu akka rabbiif bultu isa taasise. Adabbii kanaan isa dadhabdee jennaan reebichaan eegaleen. Kanattis dadhabnaan qaama isaa guutuu saliiniin maree ibidda itti qabsiisee hanga aarri isii Usmaaniin ukkaamsee ajjeesuu gahutti gube. Garuu Usmaan ifa argee dukkanatti deebi'ee keessa taa'uu irra jedhee du'a filate. Booda abbeeraan isaa hamma humni isaa danda'e agabsuu, reebuu, aaraan dararuu Usmaan kadur irra rabbii galateeffatuutti jabaate. Usmaan islaamummaa irraa deebisuu dadhabnaan hidhaa irraa gadi dhiisan. Godaansa biyya Habashaa. Usmaan sababa islaamummaa irraa kan ka'e uummanni Qureeshii balaaleffannaa, jibbaaf dararaa irraan gahaa turan itti hammeessan. Haalli kun sahaabota hundarrattuu waan jabaateef Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka gara biyya Habashaatti baqatan eeyyama kennaniif. Biyya Habashaa yeroo sanitti mooticha Najjaashii jedhamuun bulaa turte. Najjaashiin bulchiinsi isaa kan nageenyaa waan tureef biyya Habashaa yeroo sanitti mirga ilma namaa hin kabajji ture. Sababa kanaaf baqatanis islaama kan jalqabaa. Sababa kana baqaatiinsi yookiin godaansi islaamaa kan jalqabaa gara biyya Habashaa ta'e. Usmaaniif Ruqiyaanis osoo hin jaallatin biyya isaanii kan dhalootaaf ummata isaanii gatanii gara Habashaa godaanuuf murteeffatan. Murteen isaanii kun garuu dirqama lubbuuf islaamummaa itti ta'eeti malee abbaa Ruqiyaa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eenyutu dhiisee biraa deemuu fedhaa? Nabi Muhammadiifis garaa jabummaa yoom turee? Ilma isaa kan shamaraa godaansaaf geggeessuun Usmaaniin sahabaa isaanii kan akkaan jaallatamaaf arjooma isaanii ta'e hoo? Haati mu'mintootaas Khadijaan intala isii Ruqiyaa geggeessitee yoom jaallatteeti imimmaan gadi lakkiftee boohuu. Wareegamummaan kun cufti islaamummaadhaaf ture malee waan hunda isaan gatanii rabbiif islaamummaa filatanii biyya Habashaatti baqatan. Itti fufa inshaallah kutaa sadaffaan. Barakallahu fiikum. Nama waan dhagahe irraa fayyadamu rabbiin haa taasisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.